السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوتا في قادي فوتو الدنيا كيس تركمتن مرتكيسنو بغير دي بيدان غرا يوتيوب channel keenya dhuftani sinin jenna akkasuma warri arraantana jalqabaa dhuftani sabaaddiin oromaani obboleeyyan maatii channel kana hin ta'in like share subscribe gootanii akka itti dabalamtan kabajaan isin gaafannaa akkasumas arraantana barnoota tokko isiniif qabannee dhufnee akkaataa saffisa daataadha itti sirreessuu dandeessan tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkasitti obboleeyyan kiyyaa itti fayyadamuu hin dagatinaa isinin jenna. Daataan kun yeroo baay'ee gad bu'ee isin rakkisa waan ta'eef daataa keessan akkaataa itti sirreeffachuu dandeessan isin agarsiisa. Nafaana tura obboleeyyan kiyyaa channel keenya sarchi gootanii akkanatti itti barreessitanii argachuu dandeessan isinin jenna. Akkasumas channel Sabaaddiin Oromaan jiru kana akka dhuftanii subscribe gootanii nu guddiftan isin gaafanna kabajaaf jaalalaan. Akkasuma ammoo gara barnoota keenyaa yeroo deebinu barnoota keenyaaf yeroo waa'ifaarraa yoo shabakatanii isin jalaa dadhabaa ta'e akkaataa itti sirreeffachuu dandeessan isin agarsiisa. Nafaana tura. Amma waa'ifaa keenya gad qabnee yeroo waa'ifaa keenya jala seennee akkana waa'ifaa itti irraa shabakanne san akkanatti yeroo ni fibannee waa'ifaa san irratti gattu qanna. Waa'ifaa irratti yeroo akkana gattu inee waa'ifaa kana yoo inni hedduu daataan isaa saffisni isaa gad aanaa ta'e maal goona siitingii kanarra tuquu qabna. Isa fuuldura jiru kanarra tuquu qabna. Erga kanatti irra tuqnee booda obboleeyyan kiyya gad harkiftanii bakka view more jettu tanarra tuquu qabdan. Isa kanarra erga tuqxaniin booda maal godhuu qabdan akkana ol harkiftanii isii kana waan kana sirreeffachuu qabdan isinin jaa obboleeyyan kiyya. Lakkoofsa ammaan tana asitti na biratti mul'atu kana descriptionii YouTube kiyyaa jala isiniif hin kaaya. Akkasitti saffisa daataa keessanii sirreeffachuu qabdanii isammoo as jiru kana maal godhuu qabdanii isa kana irraa hayxaniiti isa jalarra jiru kana irraa hayxanii duwwaa tuqaa 5 godhuu qabdaniin isinin jaa. Eega akkas gootaniin booda dan itti gootanii bira dabartanii isammoo as jiru kana wal fakkaataa yeroo ta'u kana irraa hayxanii maal godhuu qabdanii yeroo akkanatti irraa hayxan boodaan maal godhuu qabdan takka barreessitanii tuqaa barreessitanii 15 barreessitanii eegasii ammaas akkanaas ilaaltanii 25 gootanii tuqaa gootanii takka tuqaa 3 afur gootanii dan gootanii bira kuttanii akkasitti sirritti itti fayyadamuu qabdan. Dura yoo akkana gootanii isin didee karaa biraatiin isin agarsiisa. Yoo akkas gootanii isin didee isii kanarra gattuutanii liinkii isii tanaa gad fudhachuu qabdan. QR koodii ooroo liinkii kan jiru kanarra tuqxanii liinkii isii tanaa tana suuraadhaan bifa suuraatiin isiniif fida waan ta'eef akkuma argaa jirtan kana isa kanarra tuqxanii suuraa koppii kana gootanii liinkii tana maal godhuu qabdanii koppii eega gootan booda gara siitingii keessanii deemuu qabdan. Gara siitingii keessanii erga dhuftan booda ol harkiftanii maal godhuu qabdan general management kanarra tuquu qabdan. Erga general management irra tuqxan booda rest kan jiru kanarra tuqxanii maal godhuu qabdanii rest network setting kan jiru kanarra tuquu qabdanii isinin jaa. Sirritti barnootaan isin agarsiisu jiru kana sirritti na wajji ilaalaa kana gootanii jennaan furmaata argachuu dandeessan. Erga akkasitti tuqxaniin booda isa kanarratti yeroo ni figattuutan rest tahee waan jiruuf daataan keessan isiniif sirraa'ee karaa salphaadhaan isiniif akka ajaa'ibaatti dalagaa waan ta'eef sirritti itti fayyadamaa isinin jaa. Amma immoo lakkoofsa reefu san descriptionii YouTube kiyyaa jala isiniif hin kaaya. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa. Hanga barnoota biraatii walitti dachaanutti turtii gaarii. Amma immoo hadaraa YouTube kiyya subscribe godhuu akka hin daganne kabajaan isin gaafadha.